Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamaakam ooltan sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee obbo Taayyee Danda'aa ragaa ittisaaf kan waammatan ministeera muummee Abiyyii fi kantiibaa Adaanach mana murtiitti otoo hin argamin hafu Najjootti namichi haadhaa fi abbaa isaa Albeen waraanee ajjeese hidhaan adabamu. Billaadhaan iddoo adda addaati kan inni waraane harmee isaa fi abbaa isaa fi tuusaanii hiyyaniiti kan inni yakka ajjechaa kana irratti raawwate. Dhimma shamarree qabxii olaanaa waancaa dachaan eebbifamtee hojii dhabuun rakkatte. Badhaasa madaaliyaa lama tokko keenyaatti tokko immoo akka dubartootaatti vaakaansiisa garaagaraa hordofaan ture garuu hamma ammaatti wanti waan yeroo tokko illee hin jiru. Saganticha Firaa'ol Balaa Dheessaa nu waliin tura. Odeessa keenya jalqabaan godina Wallagga Lixaa aanaa Najjootti dargaggeessi haadhaa fi abbaa isaa Albeen waraanee ajjeese hidhaa umrii guutuun adabame. Ajajaa poolisii aanaa Najjoo Inspektar Margaa Jabeessa BBC'tti akka himanitti himatamaan kun sababa ifa hin taaneen halkan naannoo sa'aatii 4 hanga 5 gidduutti mana keessatti lola kaasee yakka kana raawwate. Waayilakoo maatii olaanaatu dubbise. Himatamaan kun guyyaa gaafa 4 ji'a 6 bara 2017 Wallagga Lixaa aanaa Najjoo ganda eebba Waaqayyoo jedhamutti halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 4 hanga 5 gidduutti harmee isaa adde Gaariituu Hundee fi abbaa isaa obbo Fufaa Nagaash sababa beekamne lolatti kaasee bakkoota adda addaa reebee tumee haala suukanneessaa ta'een billaadhaan iddoo adda addaati kan inni waraane harmee isaa fi abbaa isaa fi bakka adda addaa naannoo morma kanaa haala suukanneessaa ta'een iddoo adda addaa Beesaa naannoo iddoo sagalii fi saawoliitii harmee isaas naannooma deddeebiseedhuma bakkuma tokko haala wal fakkaataa ta'een kan inni waraanee haala suukanneessaa ta'een tuusaanii hiyyaniiti kan inni yakka ajjechaa kana irratti raawwate. Shakkamaan kun guyyaa gaafa sanaa yeroodhaaf miliqee hordofamaa ture. Nus miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisnee uummanni Oromoos ta'ee uummanni biyya keessaa biyya alaa jiran osoo nafin yakka kana baasuuf hirmaannaa godhanii waan adda addaatiin miidiyaa adda addaa fayyadamanii wanti kun uummata keessattis cigaasisa waan ta'eef hundumtuu irratti hirmaatee hordoffii poolisiif qaamolee hawaasaatiin guyyaa gaafa 7/6/2017 godina Qellee Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbeetti to'annoo jala ooleera jechuudha. Sanbooda adeemsa seeraa ture meenutti maa? Nus erga qaamolee hawaasaa fi qaamolee seeraa poolisoota aanaa Gaa'oo Qeebbeetiin erga wal quunnamne booda akkaataan itti gara bakka yakka raawwate kanatti akka inni dhufee galmeensaa qulqullaa'u goonee ofii keenya adeemnee ergasii booda gara Qellee Wallaggaadhaa gara godina Wallagga Lixaa aanaa Najjootti ganfinnee akkuma sanaan qaamolee seeraa qorataa fi abbaan alangaa galmeessaa osoo hin turin guyyaa mata'u gaafa sanaatti qulqulleessanii ragaa barbaachisu ragaa barreeffamaaf ragaa adda addaa erga fayyadamanii booda aangoon isaa aangoo mana murtii olaanaa waan ta'eef yakkichi ulfaataa waan ta'eef gara godinaatti akkuma sanaan geejjisiifne ragaa himatamaas waluma faana geessine isa booda galmee qorachaa turanii ragaan dhaga'amee erga xumurame booda dhaddacha guyyaa gaafa 16/8/2017 ooleen himatamaan kun murtii hawaasas fi fakkaattota isaas ni barsiisa kan jedhu umurii guutuun itti murtaa'ee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Mana murtii kami kan murtii kana dabarse? Mana murtii godina Wallaggaa Lixaati jechuudha. Godina. Tarii amma yakki kun suukaneessadha. Namni haadhaa fi abbaa ofii kan ajjeesuu danda'u yoo maal ta'e tarii waa'een fayyaa sammuu isaa wanni qorannoodhaan adda ba'ee jira wanni tarii poolisiin yookaan abbaan alangaa qorate wanni dhiyaate jira. Namni kun nagaadha jechuudha. Sammuudhaan maraataa kan hin taanee fi hawaasa keessattis kanaan dura maraattummaan isaa kan hin beekamnee fi fayyaadhuma garuu amala adda addaa kan inni qabu kanaan durallee yakkoota adda addaa raawwatee kan jiru ta'uu isaati. Yakkoota inni raawwataa ture inni wal qabatee achi dhufisaa rakkooma kan qabu ta'uu isaati waan ta'eef ammas fayyummaa isaa irratti shakkii biraan hin jiru jechuudha. Sammuun isaa nagaadha garuu gocha kana tuma yaadeeti kan inni godhe. Kanaan duras gochoota nama reebuu haala wal fakkaataadhaan nama saamuu waan adda addaa irratti kan raawwachaa ture hawaasa keessaa odeeffannoo arganneen amaluma kashalabummaa hawaasa keessatti waan fokkisaa waan cigaasisaa hojjechuudhaan achi dhufisaa waan guddateef kana godheedha. Baay'ee galatoomaa Inspektar. Tole galatoomaa isinis. Obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa beellama isaaniif qabameen mana murtiitti dhiyaatanillee
ragaaleen ittisaa isaaniif hin argamin hafaniiru. Dhaggeeffattoota keenya obbo Taayyee Danda'aan ragaa ittisaa akka isaaniif tahaniif kan lakkaawwatan ministeerri muummee Abiy Ahmedii fi kantiibaa Adaanach Abeebee har'as mana murtii otoo hin dhiyaatin hafaniiru. Deetaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan ala mana isaaniitti argameera jedhame akka ofirraa ittisan mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwataman ilaalu jalatti murtii kennuunsaa ni yaadatama. Har'as mana murtiitti dhiyaataniiru. Oolmaa mana murtii har'a waayila keenya Habtaamuu Xibabuutu hordofe. Habtaamuu, har'a maaltu jedhame mana murtiitti? Tole Firaa'ol, akkuma ati jette obbo Taayyee Danda'aa guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti dhiyaataniiti kan isaan turanii. Sababni isaan itti dhiyaataniifis beellama manni murtichaa guyyaa har'aatti qabatee bu'uura godhachuudhani. Akkuma yaadatamu manni murtii har'aatti ragaalee ittisaa obbo Taayyee Danda'aan lakkaawwatan dhaggeeffachuudhaaf akkasumas immoo qorannoo dhiittaa mirga namoomaa obbo Taayyee Danda'aan irratti raawwatameera jechuudhaan iyyatan ilaalchisee koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa taasise irratti yaada obbo Taayyeen qaban dhaggeeffachuudhaaf ture. Haaluma kanaan guyyaa har'aa obbo Taayyee Danda'aa dhaddacha irratti argamanis ragaaleen ittisaa isaan waammatan 3 dhaddacha irratti argamanii jecha ragummaa isaanii hin laanne. Isaanis ministeera muummee Abiy Ahmed, kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee fi ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa kan ta'an Caaltuu Saanidha. Ragaalee ittisaa 8 kana keessaa ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saanii dhaddacha 9 bara 2017 waliin manni murtichaa xalayaa ministeerittiin biyya alaa jirti jedhu fudhachuusaa yookaan immoo akka isa qaqqabe himeetti kan ture. Haa ta'u malee ragaaleen ittisaa lamaan ministeerri muummee Abiy Ahmed fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee manni murtichaa waraqaa waamichaa erguufillee ogeessi poostaa mana murtichaa gara aangawoota lamaan kunneenitti ergame isaan argachuu akka hin dandeenye manni murtichaa himeetti kan jiru. Deebii kanas gama reejistiraara mana murtichaatiin akka kennameef dhaddacha irratti abbootiin seeraa dubbataniiti kan isaan jirani. Tole Habtaamuu, obbo Taayyee Danda'aan dhaddachatti yeroo dhiyaatan waan dubbatan qabu, dabalataan immoo manni murtichaa beellama kenne moo waan jedhe qaba waan biraa? Iyyin Firaa'ol manni murtichaatis beellama laateera. Akkasumas obbo Taayyee Danda'aanis dhaddacha irratti dubbataniiti kan jiranii. Tarii guyyaa har'aa obbo Taayyee Danda'aan akka kanaan dura osoo hin taane abukaatoo isaanii wajjin kan dhaddacha irratti argamanii. Keessattuu kanaan dura waajjira odeeffannoo fi tika biyyaalessaa abukaatoowwan kiyya na jalaa doorsiseera jechuudhaan qofaa isaanii dhimma isaanii hordofaa turuun isaanii ni yaadatama. Beellamawwan darbeef jechuudha. Kanaan dura abukaatoowwan 5 dhaabbatanii akka turan ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo abukaatoo haaraa wajjin kan isaan mana murtiitti dhiyaatanii. Egaa manni murtichaa waraqaan waamichaa inni aangawoota lamaaniif ergee akka isaan hin qaqqabne erga dubbateen booda tarkaanfiin inni itti aanu gama poolisii federaalaatiin waraqaan waamichaa akka isaan qaqqabuuf ajaja nan dabarsa jechuudhaan manni murtichaa dubbatee ture. Egaa yaada mana murtichaa kana hordofuudhaan obbo Taayyee Danda'aa akkasumas immoo abukaatoon isaanii manni murtichaa gara tarkaanfii itti aanutti deemuu qaba yookaan immoo ce'uu qaba jechuudha. Yaada isaanii kennaniiru. Sababni isaatis dhimmi kun dhimma ogeessa poostaa osoo hin taane dhimma mana murtiiti. Qaamoleen kunneen yookaan immoo aangawoonni lamaan ajaja mana murtiin fudhatan taanaan manni murtichaa gara tarkaanfii itti aanutti ce'uu qaba jechuudhaan yaada isaanii dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Manni murtichaas yaada gama poolisii federaalaatiin waraqaan waamichaa akka isaan qaqqabu nan taasisa yookaan immoo ajajan dabarsa jechuudhaan kenne bu'uura godhachuudhaan waxabajjii 30 bara 2017 beellama qabateeti kan jiru. Gama biraatiinis qorannoo koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa komii obbo Taayyee Danda'aa dhiyeeffatan ilaalchisuudhaan taasise irrattis ajaja laachuudhaaf guyyaa wal fakkaataatti beellama qabateera. Hayyee Habtaamuu galatoomi. Ulfaadha. Dhaggeeffattoota keenya gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti himaa. Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Mihiratuu bara 2025 fi 2026 keessa qaala'insi dhibbeentaa 10 akka hir'atu himan. Kora baankii addunyaa fi fandii maallaqa idila addunyaa kamisa kaleessa Waashingitanitti gaggeeffame irratti haasaa taasisaniin kana kan dubbatan. Haalli amma itti adeemaa jiruun waggaa 10 keessatti qaala'insa isa gad aanaa agarsiisaa jedhaniiru.
Paappaasiin bataskaana kaatolikii addunyaa Poop Firaansis jalqaba torbee kanaa lubbuun isaanii darbee bor sirni awwaalcha isaanii raawwata. Isaan yeroo lubbuun turan awwaalcha isaaniif sirni guddaan akka hin godhamne ajaja kennanillee namoota siyaasaa dabalatee awwaalcha isaanii irratti hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'aman Vaatikaanitti akka argaman ni eegama. Bulchiinsi Tiraamp Saawudii Arabiyaadhaa fi paakeejii deeggarsa waraanaa doolaara biliyoona 100 ol kennuuf akka jedhu Reuters maddeen irraa argadhe jechuun gabaaseera. Deeggarsi waraanaa Doonaald Tiraamp Saawudiif kennamu kana ifa gochuu baatanis yeroo daawwannaaf gara Saawudii Arabiyaa imalan ni beeksisu jedhamee ni eegama. Magaalaa guddoo Raashiyaa kan taate Moskoo keessatti dho'insi boombii mudateen qondaalli olaanaa waraana Raashiyaa Jeneraal Yaarsof Maskoof ajjeefaman. Dho'insi kun kan mudate boombii konkolaataatti hidhameen yoo ta'u Jeneraalli waraanaa tokko jala ajjeefamuu Raashiyaan amanteetti odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa aanuttan darba. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa ogummaa barataniin carraa hojii argachuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira. Shamarreen gosa barnootaa ikoonomiksiitiin qabxii olaanaa fiduun waancaan eebbifamte hojii argachuun firaa fi maallaqaan waan ta'aa jiruuf abdii na kutachiiseera jetti. Maqaan ishee Eebbisee Likkiisaa jedhama. Ijoollummaarraa kaastee barattuu qaxalee turte. Bara darbe Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ikoonomiksiin qabxii waliigalaa 3.94 galmeessuun koorsiiwwan 56 fudhatte keessa 36 A+ fiddee waancaa lamaan eebbifamte. Eebbiseen qormaata ba'iinsaa yuunivarsiitiillee darbiteetti garuu hanga ammaa hojii hin argatiin jirti. Haala keessa jirtu waayilakoo Biraanuu Gammachuutti himteetti. Horoo guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Araareetiin dhalatte barumsa mukti lamaatti kennuuf lamatti immoo qabxiin yeroo isaa 100 deebi'ee ture. Sagantaa galgalaatiin Wallaggaatiin galmaa'ee barate. Maal baratte? Dipaartimentiin koo muummee ikoonomiksiidha. Sadarkaa tokkoffaa lammaffaa yeroon barachaa turetti sadarkaa keessa hin jira. Barumsa seeraan hordofaa yeroo qophiilaattiin dubbisaan ture. Baratti cimteedha jechuudha. Yuunivarsiitii qabxii akkamitiin eebbifamte? Waliigala qabxii 3.9 galmeessi qormaata bahiinsa yuunivarsiitii kan eebbisa egzaamii jechuudha. Dhumarratti nuti fudhanni sana immoo 56 deebisiitiin barraatiin deemudha. Kan si caalu ture dipaartimentii keessanitti? Lakkifannaa caaliin turan dipaartimentii keessatti. Qabxii akkasii akkamiin fiduu dandeessame? Tokkoffaa yeroo koo aarsaa gochuufiidha. Sagantaa baafattee qabxeen qabxii kana fiduu dandeenye. Lammaffaa immoo ijoollee kana dura jiranii haala kamiin qormaanni bahuu danda'a waan jedhu gaggaafatteen bakka koosii seeraan ajjeeffadhee seeraan hordofee waan naaf hin galle immoo gaggaafachaan ture haala kanaan qabxii kanaa fiduu hin danda'ee jira. Badhaasa maal sii kennan gaafa eebbifamtu? Badhaasa madaaliyaa lama tokko keenyaatti tokko immoo akka dubartootaati. Amma erga eebbifamte hammam turte? Ji'a 8 xumureera. Amma kana keessatti bakkatti hojii iyyatee hojii barbaadde jira? Maal ta'eeti turte gamma? Agammaa vaakaansii garaagaraa hordofaan ture. Garuu hammammaatti wanti waan yeroo tokko illee hin jiru. Hunduu galmeessimaa jira garuu hammammaatti wanti waan yeroo hin jiru. Haalli hojii argachuu kun abdii si kutachiiseera moo maal keessa jirta? Maal abdataa jirta? Haalli jiru qoseen ulfaataadha. Maaliif vaakaansiin garaagaraan ba'a garuu xiqqoo haala kiraatiin qarsiitiidha wantoonni ta'aa jiran gaafa laalamu. Abdii namatti yoo garuu waaqayyo immoo inni jedhama nama dhume abdiitii maa eebbisaan jira. Hojii malee taa'uun amma ulfaata. Baay'ee cimaadha. Sammuu nuti wanta ta'e tokko hin qabamu yoo ta'e salphifnee akkasitti gaafa taa'amu namatti hin tolu haala ulfaataadha. Lammaffaa maatiin qosaalee hojii ta'u. Baay'ee cimaadha akkasii hojii malee taa'uun ulfaata. Kan yaaddeet ta'e moo waanuma tasa hin eegne sitti dhufe? Yeroon barachaa turetti barumsa xumuree lafuma taa'ayyuu jedhee yaadeen beekuni tokkoffaa asumatti illee barsiisummaatiin hambisa waan jedhu kaanii yaada koo keessatti jechuudha. Yoo xiqqaate barsiisummaa asitti nama argadhaa waan jedhu faa yaadaa ta'e. Hojii waa ofii uummachuu waan akkasii kanoo wanti achi keessatti baratte baatanii hojii argachuun kun carraansaa dhiphaa akka ta'e kan kallattii isin agarsiisu hin jiru. Yeroo nuti barachaa turetti carraanii hojii argachuun dhiphaa akka ta'e garuu namni immoo hojii uumee akka jiraatu immoo barannee jirra jechuudha. Garuu haalli ammaa keessa jiru immoo
hojii uumnee hojjechuuf chaalenjii qaba. Haala qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabate, haala nageenyaa biyya keenya keessa jiru wajjin wal qabate xiqqoo nuti akkaataa nuti haala hojii uumnee itti jiraannu danqaadha jechuudha. Carraa barnoota biyya lafaa yaalitii faa iskoolarshippii faa yaaltee beekta? Iskoolarshippii yaaleen jira. Ani biyya Noorwee karaa yuunivarsiitii Wallaggaatiin yaaleen jira. Amma ammaatti meelii rasmii keenya jedhanii ammayyuu wanti jedhameeru jiru eeggachaa jirra. Dhaggeeffattoota odeessa ispoortii irra geenyeerra odeessa ispoortii nu biraan gahuudhaa fi Waayilikoo Zalaalam as istuudiyootti argameera. Boor Baarseloonaa fi Real Madrid waancaadhaaf ni falmatu. Tapha isaanii kanaa fi tapha Pirimeer Liigii sanbattan kanarra adeemsifaman nutti hima. Zalaalamitti fufuu dandeessa. Firoo galatoomi dorgommii El Clasico ajaa'ibaati barana kan ilaaluudhaaf deemnu. Kana dura barma dorgommii kana keessa Baarseloonaa fi Real Madrid yeroo lama walitti dhufanii ture. Tokko Spanish Cup-dhaan Baarseloonaa daqiiqaa 50tti kan siiqu nama 10 taphatee 5-2 Real Madridin injifate. Taphattoota kan akka Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, Kylian Mbappé qabatee amma kanaatiin mo'amee jira ijoollee xixiqqoo Baarselonaatiin. Kan biraammoo La Ligaadhaan Santiago Bernabeu dirree Madrid irratti Baarselonaan 4-0dhaan mo'atee jira. Haa ta'u malee amma haalli jiru jijjiiramee jira. Champions League keessaa bahanii jiru. Amma xumura waancaa Copa del Rey dhaqqabanii jiru jechuudha. Boru falmii jabaa kan irratti taasisanidha. Masaanummaan kilaboota lamaanii beekama addunyaa irratti El Clasico garuu kan boru kana waancaa wanta ta'eef falmii jabaan irratti mul'ata jedhameeti kan eegamu. Sababni isaa Carlo Ancelotti bara kana caalaa kilabicha keessa kan turan miti. Champions League keessa arga kufanii waancaa kana milkeessuu barbaadu. Sababni isaa waancaan hedduu Madrid wajjiniitiin injifateera. Leenjisaan kun Champions League La Liga dabalate. Kanaaf bara kana waancadhaan xumuree kabajaan kilabicha keessaa ba'uu waan barbaadu falmii jabaa taasisa jedhameeti kan eegamu. Gama taphattootaan Baarseloonaan taphata baay'ee murteessaa ta'e dhabee jira. Robert Lewandowski bara kana galchii 40 ol kan lakkoofse. Gama biraatiin immoo Baaldee sarratti isaarra kan taphatus akkasuma dhabee jira miidhamaani. Madrid immoo taphattoota kan akka Eduardo Camavinga fi David Alaba miidhamaan dhabee jira. Akkasis ta'ee garuu Madrid filannoo ni qaba. Kanaaf falmii jabaa kan irratti ilaallu ta'a. Seenaa kilaboota lamaan duubatti deebinee yoo ilaalle falmiin isaanii waggoota 100 siquudhaaf baay'ee hamaa ture durirraa jalqabee jechuudha. Madrid warra sooreyyii yookaan tujaarotadha. Siyaasni warra Kaataalaanotaanii jira. Foxxuquu ni barbaadu biyya ta'u. Siyaasa isaanii dirree kubbaa miilaa keessatti argisiisu. Kampni irratti jechuudha. Kanaaf yeroo kilaboonni lama walitti dhufan kubbaa miilaa qofa osoo hin taane siyaasnis waliin taphata jechuun ni danda'ama. Tapha kana deeggartoonni gama lachuutiin jiran haala ajaa'ibaatiin kan isaan eegan jechuudha. Dur yeroo humna guddaa qabu Real Madrid yeroo itti doorsisee taphattoota Baarseloonaa jechuudha. Galchii 10 ol farratti lakkoofsee Baarseloonaa mo'ataa tureeru ni jira seenaa keessatti bara 1930 fa'aa keessa jechuudha. Dirree isaa irratti gaafatamuu Baarseloonaan mo'ataa gaafa inni mo'atu immoo murteessaa taphicha warri Madrid himatu yookaan meeshaa adda addaatiin reebuudhaaf daddarbatu wantoonni akkasii darbanii jiru. Falmiin isaanii hadhaawaa deemeeyyuu taphattoota ciccimoo yeroo sana turan natu mallatteessisaa irratti wal dhabaniif beekuu fakkeenyaaf wantoota ajaa'ibsiisoo seenaa isaanii keessa jiru. Alfredo Di Stefanoon jedhamu jira taphataa Real Madrid keessatti seenaa guddaa galmeessedha. Roonaaldoon faa gaafa dhufan reekoordii taphataa kanaati kan isaan cabsaa turanii. Lammii Arjentiinaati taphataa ajaa'ibaa ture. Kolombiyaa keessa too taphatu Baarseloonaan taphataa kana mallatteessuun qaba jedhee waliigalteerra ga'a. Yeroo sana bara 1950 keessadha. Waliigalteerra erga gahee taphatichi gara biyya isaa Arjentiinaatti yeroo deebi'u Madrid deeme taphataa kana natu mallatteessuu qaba jedhee innis akkasuma dhiibbaa guddaatti waliigalteerra geessu lamaan isaanii jechuudha. Sana booda dhimmi kun himatatu baname. Anaaf taphachuu qaba federeeshinii kubbaa miilaa waggaa tokko Baarseloonaaf waggaa tokko Madrid haa taphatu jedhanii yeroo itti murteessan ni jira. Ittaansee Luis Figo taphataa maqaa guddaa qabu Portugal keessaati jechuudha. Inumaayyuu taana dursaa taphattoota Baarseloonaa ture. Osoon beekamiin ture Fiorentino Perez pirezidaantiin Real Madrid amma jiran jechuudha. Amansiisanii yooti Madrid mallatteessite paawundii miliyoona 2.3 siifan kaffalchiisa jedhanii waliigalteerra gahanii kontiraata isaa fixee ture. Ani Baarsaa waliinan ture jedhee taphattoota hiriyoota isaa pirezidaantii kilabichaa yeroo sanatti himee erga isaan amananii deemanii gaafa isaan shaakalaaf eegaa jiran inni Madrid deeme Madrid galee sana booddee yeroo inni deebi'ee dhufutti Yihuudaa maallaqaaf jettee kilaba keenya kan gurgurtee dhabeeti arrabsamaa ture jechuudha. Luis Figoon kilaboota lamaaniif warra taphatan keessaati jechuudha. Baarseloonaaf Madrid morkiin isaanii haga kanatti deemaa ture jechuudha. Gaboor immoo waancaa eenyutu injifata kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Sanbattan irroo taphoonni Pirimeer Liigii Ingiliiz adeemsifaman kam fa'i? Dorgommiin FA Cup ni jira. Waancaadhaaf darbuu fi Crystal Palace fi Aston Villa falmii taasisu. Dhaggeeffattoota odeessa keenya xumurreerraa Zalaalamiin odeessa ispoortiif galatoomii jecha sagantichaa kan qopheessee Darajjee Gonfaa Firaa'ol Balaayi dhiyeessaan ture. Torban sagantaa biraan dachaana nagaatti bulaa.